Oromummaa tanaa akka jibbu waan yaalamee jira. Kabira gandatti uummata suura barbaadamaa jira. Ijoollee tanoo ilaalte maali? Abaluu ilma walloo, kormicha arsiidhaa, jeyina alaa, maali oborraa, maali jimmaa. Deliberate. Maaliifi hoggaa inni laayivii gadhee nama ajjeesu maqaa laaltaa miidhayte asli Oromiyaa ajjaa bara kun. Asli koo osoo hin ta'in Oromiyaa san qabata namni hoggaa ati waa dubbattu. Hamzaan kun oduu Hamzaa Harargee ka jiru taate maal jedhama? Hamzaan waa godhee osoo hin ta'in Harargee sanitti namni maxxana. This is deliberate laal. Akka namni Hamzaatu waa balleessee osoo hin ta'in Harargee waa balleessee. Yoo kaab fakkeenyaaf kaaba oborraa ta'e kaab san dhiisaniiti oborraa waa godhee. Delibreetidha. Gandummaan akka dagaaytu. Beeki amma afurii mikaasa warra gurguddaa Oromoo keessa afurii bara amma lola kana keessa akka agarru jira. Harargeeti, Arsiidhaa, Jimmaa fi Wallo. San booda Wallo tana hoo garam fidan. Artummatti sii fidanii maaliif sii fidan. Harargee tanaas alaa fi jaarsoo gas sii fidan. Arsii tanaas yebaaleelii siin jaas dhufe. This is deliberate. Waan nama gaddisiisu bira tokko isinitti himu. Waan nama qaaneessu keessa ijoolleen amma qorranne keessa hedduun aanaa lamarraa dhufti. Arsii aanaa sirkaati. Isa madada. Qeerroo sheerriyaa dingalchi. Baabaa sheerriyaa dingalchi qeerroo. Itti fufi. Waanuma hedduu na gaddisiisee mataa na nyaattu keessan si hima. Ijoolleen amma kalee fi hagaan gammaa agartuun hedduun takka ijoollee sirkaati arsii ba'a. Hedduun biraa immoo artummaa furseeti Walloo keessa. Aanaaleen lamaan tuni azaaba keessa jirti har'a biyya san keessatti. Sirka waggoota 5 dabre kanaaf ilmi namaa guyyarraa dhuma, guyyarraa ajjeefama, manneen hidhaa guutanii manneen barnoonni jiru namni mana barnoota keessatti hidhaa jira. Guddaan isaanii shayini isaanii hin hafne namni hin jiru. Hartummaa kanaas guyyuu lollitti banama. Nama meeqa keessaa dhumaa jira. Nuun maal beena ijoolleen teenya Walloo hedduun gargaaraa turan gaafa OMN godhaa ture sun. Nu bira tartee maal wanni yeroo sabni ijoollee sana beeynuun waan qaban kanarraa uummanni sun akka iftiisuuf akka jabaachuuf gargaaraa turan. Iyyaasuu fa'aa wajjin dalagaa turre. Rabbi ta'aa raaramu. Har'a garuu hawaasa ifii tinni osoo hin ta'in qawwee walii bitteetti wal fitti ijoolleen tun gosa gosaaf qeeqee hin jaaramte jechuudha. Namni akkamitti sirka keessaa ba'ee dalagatee aayyoo fi abboo isaa gargaaru bar sirka keessaa ka dhiibamee cafaqamee ba'e ilma sirkaa waan ta'eef osoo hin ta'in Oromoo waan ta'eef. Hartummaa furseetitti kan namni isaa aayyoo fi abboon isaa amataa gadaa dhuman waan inni goofaree ol filateefi miti. Waan Oromoo ta'aniifi. Aayyoo fi abboon isaanii sa'a gurguratanii sa'a elmatan gurguratanii sangaa ittiin qotatan gurguranii karraa dallaa kafalanii isa erganiif nuuf waa godhaaf yoo xiqqaate lubbuu baraare yoo rabbi immoo isaa dabarse ganda isaatii fi maatii isaa gargaara janiiti. Ijoollee akkanaa tana achi baasanii walirra duulchisanii deemaa jiran jechuudha. Kun akeekni isaa akkuma beektan ijoolleen biyyoota Arabaatuun qabsoo Oromoo hangammaa godhame keessatti shoora guddaa taphatan. Ijoollee barra yoo dhaggeeffataa jiraattan biyyoota Arabaa isin har'a itti baxraanummaa agarsiiftan tana abboonni keenya 1960moota 70moota keessa lubbuu qofa baraarsanii achi hin dhayine. Sheekonni keenya, ulamaayin keenya qabsootiin isaan achi galanii hoggaa achitti qooyyaayan walirra dhaabataniiti akka mansalaalaatti ka Jabuutii taa'u Yamanis ceesa ka Yaman taa'u isarra galtee nama tokkoon mana tokko keessa nam 30-40 galaa turan gaafa dhawra Torontoo jiru. Warri akka Sheemmara Shaaffaan sheekonni Baalee sheekonni Walloo kuni qabsoo bilisummaa Oromoo har'a namuu itti abbaa ta'uudhaaf deemu kana sheekota kana waan isaan godhan osoo ifiin nyaatin kadhachaa wal jaalachaa
osoo waliin beekin akka isin barqubeedhaan barattaniiti faaruu Oromiyaa dhaabba faarfattaniiti bilisummaa isaan fidan jijjiirama isaan fidan keessatti as dhuftan. Har'a garuu wanni kana gootaniif waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kan ammoo warri godhu warra dhiifama walii dabarruu miti. Warri waan kana godhaa jiru mootummaa keessaa kottu dhuunfaadhaan kottu falli isaa maali ka jiru boodaan itti deebi'a. Full force deemaa jirra. Akkuma agartan kana iyyaa jira gariin. Ka biyya faranjii jirus qoosaatti hin fudhatina. Yakki laayivii bahanii nama jeesan kun yakka shororkeessummaadhaati. It's an extreme brutality. Namni German taa'e, English taa'e, Canada taa'e, America taa'e waan kana keessatti hirmaatu biyya fiitiif farra. Kana warri community illee of eeggannoo godha. Biyyoota lixaa keessatti ilaalcha farra baqataa anti-immigrant sentiment bal'aa dhufaa jira. Faranjiin sababa barbaadu jirtu walitti qabdee bikka irraa dhufsanii sin gannaquudhaaf. Gaafa amalli kun keessaa mul'ataa dhufe they will have excuse. Osoo hawaasa keenya hunda walitti qabanii ergin baalagee akkanaa kana takka takkaan adda baafnee poolisa biyyoota jiranii wajjin wal taane immigreeshin biyyoota ta'anii wal jiranii wajjin wal taane gadi guurra. Lammiidhaate lammummaa Jarmaniin qaba lammummaa Kaanaadaan qaba homaan ta'u you will see. Biyyoota faranjii keessa seerri jijjiiramaa dhufaa jira. Revocation of citizenship. Trump nama meeqa akka citizenship irraa fuudhanii beeytanii. Takka takkaan irraa si guursifnaa jechuun citizenship kee hidhamteet darbamtee cittoo hoqqatte qeetti galte. Qeetti immoo hoggaa galte nama si awwaalulee argattu. Arraba kiyyarraa rifeensa fuudha. Jookiin akkanaan jiraatu jechuudha. Umaan goota maal noo. San qofaa mi. Hoggaan nuti asiin tuyni abii deeggarraa. Biitii bartaa abii qofaa miti. Namni ati ajjeeftu barfira qaba. Eessa dayita bara ardummaa fursee galta baddeessa galta balballeetti galta. Bikka dayiteetti si jala seennaa jechuudha. Bikka dayiteetti si jala seenna. Takka takkaan warra akkana godhu kana takka takkaan liistii isaanii ni qabna. Takka si dabalee waan na gammachiise waan na aarseetu isin himeeti waan na gammachiise. Ijoollee kana takka takkaan saaxilee fakkeenya eegan kalee maxxansee booda bilbila jijjiirataa turan. Hogguma isaan bilbila jijjiiratan naa dhufu akkasuma eenyurraa rafa beektaa? Dubrii isaa, obboleettii isaa, obboleessa isaa, aayyoo isaa. Tokko irraa aayyoo isaatiin bilbilee gurbaa kana keessaa nambisinii maqaa na nyaate. Kun maal si garsiisa? Ijoollee waslaattaan tun ganda fiitii miti maatii fiituu bakka hin bu'anii jechuudha. They are shameful. Qaaniidha jechuudha hawaasa isaaniitti jechuudha. Kanaaf maal goona jedhu waan irra geenyu isin himeetiin jira waan godhuu deemu takka takkaan takkaa isaaniitiin. Jowaar